Yoo yaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya amma qophii keenya ogbarruu keenya jedhu kan torbanitti yeroo tokko gama wiirtuu miidiyaatiin isinii darbuurra geenyee jirra. Qophii keenya har'aatiin keessummaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophicha qopheessuudhaan kan isin faana turu Gammachuu Tsaggaayiti. Ogeessi kaameraa keenyaa Firaa'ol Abiraam nu faana jira. Hamma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Ayyee keessummaa keenya baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdanii. Qophii keenya ogbarruu keenya jedhu irratti keessummaa taatee dhufuu keetii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa si galateeffanna. Egaa waan ogbarruu keenya torbaniin dhimmoota adda addaa kaasnee mari'achaa turreerra. Har'as immoo dhimma ogbarruu keenya si duukaa waan ati qabattee dhuftee duukaa wal qabsiisnee akka haasofnu barbaadeeni. Egaa ogbarruun keenya yeroo ammaa kana sadarkaa gaarii irra ga'eera jedhama. Akka durii kitaabni waggaatti eegame miti kan maxxanfamu guyyaadhaa guyyaatti kitaabilee maxxanfamaa jiru. Barreessitooti baay'eenis immoo gara addunyaa ogbarruutti dabalamaa jiru. Atis immoo dhiyeenya kana kitaaba tokko addunyaa ogbarruu Oromootti dabaltee jirta jechuu odeeffannoon qaba. Egaa waa'ee kitaaba sanaarraa waan ta'e akka dubbannuun barbaade mata duree kitaaba sanaa fi qabiyyeesaa daawwattoota keenyaaf nu ibsite. Muhammad Kadir Usmaaniin jedhama. Kan inni dhufee godina Buunoo Beddellee aanaa Cooraa Gandaalee Saardootii irraayyuu kitaaba wabii jireenyaa hedduu ji'a 8 dura eebbisiiseen ture. Akkuma argaa jirtan kitaaba kana jechuudha. Wabii jireenyaa jechuun anaaf si gidduutti kan jiraatu jechuudha. Wabii ta'ee akka nu waliin haasofnu, akka nu waliin mari'annu, kabajaaf jaalala gidduu keenya kan taa'e sun wabii jechuudha. Maatiif maatii gidduutti, ollaaf ollaa gidduu, haadha manaaf abbaa manaa gidduutti illee akka isaan wal kabajanii wajjin jiraatan jaalalli suni wabiidha jechuudha. Wabii jireenya isaaniidha. Biyya illee akkasuma biyyaaf biyya gidduutti illee wabii jireenyaati yoo waliin wal jaallatanii wal kabajan gidduu sana kan jiru jaalala. Sana ta'uu baannaan wabiin sun hin jiru taanaan jaalalli sun hin jiru taanaan teenyee waliin haasa'uu hin dandeenyu. Jibbaatu jira. Jibbaan sun immoo walirraa faffageessaa deema nama. Kanaaf iyyoonis kana ilaalee wabii jireenyaa kitaaba jettu kana mata duree ishee fudhadhee barreessee jechuudha. Ayyeemee kitaaba kana akkuma dura kaastee ji'oota 8 dura eebbisuu kee nutti himtee jirta. Akkami simannaan dubbistoota akkamii hawaasa akkamitti sirraa simatee yaadotii kitaaba keetiif kennaman maal fakkaatu? Egaa naannoo keenyatti kitaaba dubbisuun baay'ee hin beekamu. Naannoo keenya duwwaa otoo hin taane Oromiyaa guutuu keessatti kitaabota garaa garaa dubbisuu namoonni hin dhufu beekta. Teekinooloojii kanaa wajjiniin wantoota wal qabatan ilaalu malee bilbila fa'aarraa ilaalu malee baay'ee kitaaba kana dubbisuu hin jiran namoonni dubbisan hin jiranii. Amma tokko haaraadhas omaan jedhu jedhee yaada. Garuu akkan eegetti miti kan hin eebbisiises namoonnis hin dhufne aannan baradhaa ture waan ta'eef sirriittis tarii beeksuu dhabuurraan kan ka'e namoonnis wanta hin dhufneef jedhee manni yaada beekta. Gaafan yaadota immoo namootarraa fuffunaannadhu kitaaba kana gaariidhaa jabaadhuutti fufii akka barreessaa jalqabaa reefuutti gaariidha kan naan jedhanii yaadotanaaf jajjabina naaf kennan jiru. Egaa anis yaada isaanii fudhadheetumaan itti jira jechuudha. Ayyeemee warra sichi dubbisaniifis kitaaba kee akka ifa ta'utti wabiin jireenyaa kun kalaqamoo mudannoo kanaan duras mudate irraa moo akkasumas muuxannoo kee irraa moo yookaan immoo qorannoof qo'annoo geggeessite irraa moo seenaa dhugaa irratti hundoofteeti kanatti barreessite? Egaa kitaaba kana yeroon barreesse parsantii 25 ol seenaa maatii wajjin wal qabsiiseenii inni kaan kalaqa ta'uu malee akka seenaa dhugaatti jaalalli maal akka inni ibsu maal akka inni nama godhu haarsaa akkamii akka nama kaffalchiisu sirriitti ibseen jira achi keessatti. Seenaa maatii koo irratti anaaf kan miidhama ta'e namni immoo barachuu qaba jedhu ergaa guutummaa guutuutti dabarsuu baadhuyyuu parsantii 25 ol dabarseen jira.
maatiin yoo waliin tokko ta'e ilmi ijoolleen isaanii hin gammadu beekta. Baay'ee kan natti dhaga'amu maatiin koo gaafa isaan wal diiganu walii galuu dadhabanii wal diiguun jira miti. Gaafa sana baay'ee tokko natti dhaga'ame beekta. Maatii jaalala qabuudha. Maatii fakkeenya akka naannoo keenya sanatti fakkeenya namaaf ta'uu danda'anudha. Baay'ee tokkodha kan inni maatii duraanii sana hawwu. Anoo osoon akka isaaniitti jiraadhee dheena waduruma yeroo daa'imummaa koo irraa kaase baay'een isaanii hawwaa guddadhe beekta. Jaalala maal akka ta'e na barsiisaniiru. Akkamitti akka namaa wajjin jiraachuu qabu na barsiisaniiru. Ofii isaaniitii immoo har'a gaafa akkas ta'anii namatti dhaga'ama beekta. Hayyee mudannoos qabaa, seenaa dhugaas qabaa, akkasumas immoo muuxannoo jireenyaarraa waan fudhattee walitti cuunfitee jechuudha kitaaba kana kan barreessite. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii barreessaa Mahammad Kadir faana taasisaa jirru hordofaa jirtu hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu duukaa turtan abdii godhachaa. Amma immoo gara jireenya dhuunfaatti si deebisa. Egaa Mahammad barataa ogummaa fayyaati jettee turte. Egaa amma garri itti si deebisu garuma jireenya dhuunfaa keetiiti. Jireenya dhuunfaa gaafa jennu immoo akkaataa guddina keenyaallee dabalata. Baay'een keenya ijoollee baadiyyaati. Baadiyyaatti dhalannee guddannee wantoota baay'ee achitti dabarsineerra. Jireenya baadiyyaatiin wal qabatee wanta ati yaadattu yookaan immoo yeroo barnootaatiin wal qabatee wanta ati yaadattu mudannoon ati qabdu kan irra darbuu hin dandeenye. Yoo jiraate daawwattoota keenya ittiin bohaarsuu yookaan immoo ittiin yaada keessa galchuu hin dandeessa. Egaa bakki maatii kootii baadiyyaadha. Sadarkaa barumsaatiin maatiirraa fagaataa deemta. Yeroo sana rakkoon garaa garaa si mudataa deema. Haala jiru wajjin wal qabatee maatiin keenya warri baadiyyaa akkam beektaa barumsa irratti xiyyeeffannoo ittiin kennan. Baay'een isaanii barumsaaf bakka laatanii maaliif ofii isaaniitti akka isaan itti guddatantu iyyuu akkasi gaariitti fakkaata waan ta'eef barumsaaf amma kana miti. Guyyaa wayii barumsa kutaa 9 baranna hiriyaa koo wajjiniin gara magaalaatti deemnee achii mana kireeffannee teenya. Atuma jennuu atuma barannuu barumsi kun haalli jireenyaa ulfaataa dhufe. Hiriyaan koo kun galgala wayii ciifnee wajjin haasofnaa beekta. Ani akkasitiin hin jiraadhu nan galaa gara mana galaa maatiidhaaf galeetan iyyuu qotee bulaa waan ta'aniif maafan qonna gargaaree hin jiraadhu waan jedhu wayii yaade. Rakkoon innuma jira hojjetannee nyaanna yeroo barannu sanatti. Egaa wantoonni mana keessa jiran hunda isaanii iyyuu dhumannoo eelaa dhumanii shiroo qofa qabna mana keessa. Ishee bishaanuma irra goonee bishaan gaafa hin danfu shirootti walitti nanneeti iyyuu nyaannee bullee inni ganama qodaasaa meeshaasaa walitti fuffunaannatee gale. Ani hin barbaadu akkasitiin jiraachuu irra natti hafuusaa jedhe. Anis egaa xiqqooma ishee jajjabeetuman maafan hin baradhu xumuruun qaba jedhee of jajjabeessaa madaqee natti cimteennaan dhiisee galinis barumsichi. Hojii biraa maafan daldalee faan jiraadhu waan jedhu wayii yaade. Achi gaafan galuu turtee waggaa 4 waggaa 5 booda gara mana barumsaatti deebi'uu qabda naan jedhanii hiriyoonni koo. Anoo deebi'uun barbaadu jedheetanitti hima. Inni hiriyaan koo inni tokko ogeessa fayyaadha. Buufatarra hojjeta. Baay'ee jaallatamaadha, nama jaallatamu nama kabajamullee gama namaayyuu galatoomachuu hin barbaada. Taayisaa Tashoomee Boonsaa fi Kennisaa Bantii jennaan jira. Inni mana baankii hoogganaadha amma. Isaantu akka ba'aatti illee na fuudhanii deeman. Mana barumsaa kana na fuudhanii deemanii itti na deebisanii. Ergasii yaaduma jajjabinaa yaaduma na jajjabeessu wayii natti haasa'u. Anis yaaduma isaanii fudhadheetan otuman jedhuu har'a kunoo sadarkaa kana ga'ee egaa bara kana ni yoo eebbifama akkasii jechuudha. Hayyee egaa mudannoon jireenya keessatti nama mudatu waanuma jirudha. Yeroo tokko tokko gaafa mudannoon sun nutti ulfaatu gara booddeetti deebi'uun jira. Kaayyoo ofiirraa gufachuun jira. Garuu immoo yeroo akkasii namoonni nama deeggaran nama bira dhaabatan immoo akkuma jette galata qabu. Egaa immoo gara addunyaa og-barruutti si deebisa. Kitaabni waan halkan tokkotti barreeffamee dhumu miti.
isa kana ana caalmaa beektadhe yaada. Kanaaf kitaabni kun yeroo dheeraa akka inni sirka turee bilchaatee bahee akkasumas immoo deebiin dubbistooti keessii kennanis immoo baay'ee jajjabeessaa akka ta'e dubbatteetta. Garuu gara fuulduraatti kitaabilee bilchaatoo ta'an ogbarruu Oromoo keessatti dabaluuf gaheen barreessaarraa eegamuu fi gaheen hawaasarraa eegamu maalidha jettee yaadda? Egaa gaheen barreessaa tokko yaadota bisheessanii qindeessanii barreessuudha. Isa barreessa sana immoo uummata biraan gahuudha. Uummata biraan gahuudhaaf immoo mana maxxansaa geessanii maxxansiisuun jira. Baasii garaa garaa si gaafata. Sana gochuuf immoo maallaqni si irra argachuu hin dandeessu maallaqa kanaan maxxansiistu. Yeroo baay'ee barreessitoonni baay'ee ciccimoo ta'anii sababa maallaqaatiin kan jalaa hafe jira. Sana gaafa waajjiroolee garaa garaa deemtee ispoonsarana taa'ettee gaafattu jijjira idduma hundayyuu gandummaa kana jira beekta. Gandummaan kun immoo eenyuuf hin taatu. Yoo dhalataa iluu taate Wallaggaa si gargaaruu dhiisuu danda'a. Akkaataa gandummaadhaan wal qoqqooda. Kun immoo otoo sirratee gandummaa dhiifnee otoo tokko taane wantoota baay'ee hojjechuu dandeenya. Dhaabbileen garaa garaas otoo wantoota kana keessaa bahanii kan dhuunfaas ta'uu danda'a, dhaabbilee dhuunfaas ta'uu danda'a, kan mootummaalees ta'uu danda'a. Otoo wal beekumsa otoo hin taane Oromummaadhumaaf guddina aartii tokkootii fi otoo hojjennee dhaamsa jedhuun qaba. Egaa dhugaadha. Aartiin Oromoo akkasumas ogbarruun Oromoo sadarkaa aartii fi ogbarruun saba biraa gahee bira darbee sadarkaa addunyaatti dorgomaa akka ta'uu fi maallaqi dhuguma barbaachisa. Egaa kun rakkoo namoota baay'ee mudatudha. Hojii tokko fixanii sammuu isaaniitti qoraasanii dadhabanii gaafa isaan deeman simannaan namoota qarshii qaban bira jiru yookaan immoo namoota deeggaruu danda'an bira simannaan jiru baay'ee gadi bu'aadha. Inni kun hundumaa biratti waan beekamaadha. Egaa qophii keenya gara xumuraatti geessaa waan jirruu fi xumura irratti mee dhaamsa dhaammattu yoo qabaatte adeemsa barreessuu kana keessatti yookaan immoo adeemsa ogbarruu keessatti taasifte amma ammaatti taasifte keessatti namoota galateeffattu yoo qabaatte akkasumas immoo gara fuulduraatti hawaasni Oromoo kun waan akkamii sirraa eega hojii akkamii harka kee keessa jira isa kana walitti qabdee nu ibsiteetu gara xumura sagantaa keenyaatti deemna. Egaa namoonni galateeffadhu hedduun isaanii jiru. Baay'ee kaniin galateeffadhu jalqaba irratti Rabbidha. Yaada kana keessa kaa'ee akkan kitaaba kana maxxansuuf illee akkan tattaafadhu kan na godhe isadha. Itti aansuun abbaa koo fi haadha koodha. Isaantu na guddise. Haarsaa hedduu natti kaffalaniiru. Baay'ee galatoomaan jedhaani. Kanatti aansee kitaaba kanarratti illee obbolootiin koo hedduun isaanii harka wal qabanii akkan sigigaadheen kufneef kan na gargaaran hedduun isaanii jiru. Baay'ee na deeggaranii na wajjin ta'uudhaan amma nas ga'u kanatti kan na biraan hafne obbolaa koodha. Haadha warraa koos hedduun galateeffadha. Isheen jabaadhu inni dhufeen boodatti hin deebiin naan jetti. Kitaabni kun 2009dha kan inni barreesse. Garuu yaadonni haallimti hundi sanaa mijachuu danda'an amma kana hundan harka ture. Gara fuulduraatti immoo yoo Rabbi jedhee fiilmii tokko nan hojjedhee yaada. Sadarkaa barbaachisuuni sadarkaa uummata Oromoo ingi ta'ee yaadeni amma hin danda'e tokko gara fiilmiitiin illee nan hojjedhee yaadaa jira. Kitaabolee gara 5 wayii Afrikaa qaba. Tokko seenaa maatii kootii irratti hundaa'ee kan hin barreessedha. Guutummaa guutumsaa. Yoo Rabbi jedhe isas gara fuulduraatti nan maxxansedhee yaada. Bara dhufus yoo naaf danda'ame albeema walaloo tokko nan eebbisiisedhee yaadaa jira. Egaa Rabbumti nu gargaaruudha. Egaa dhuguma milkeessaan Rabbidha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii ogbarruu keenya jedhu torbaniin miidiyaa wiirtuu irraa isinii darbu turtii barreessaa Mahammad Kadir faana taasifne kanuma irratti goolabnee jirra. Qophiilee hafan faana turtii gaarii akka taasistan kabajaan isin gaafadha.